guyyaa 15 keessatti qur'aana akka ajaa'ibatti baratuu dandeessan jechuudha. Karaa salphaa ta'een aappii ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Aappii kana linkii isaa telegiraama kiyyaran isinii kaaya. Waan hundaa'u sirreesseetiin achirra isiniif kaaya. Dhaqaatii buufadhaa. Linkii telegiraama kiyyaa immoo as jalan isiniif kaaya jechuudha. Diskiriipshin boksii jalan isiniif kaaya yookaan komantii jalqabarran isiniif kaaya. Namni asirraa linkii kana qabatu wallaalee oksijiin Oromiyaa jettanii telegiraama irratti yoo barreessitan tokkoffarratti kan isinii dhufu chaanaala telegiraama kiyyaati profaayilii kiyya kanumaatu irra jira dhaqaati achirraa buufadhaan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee amma kallatti maan aappii isiniif qabadhee dhufe kanattiin isin dabarsa aappiin kun quraana isin barsiisaa zikrii du'aayii salaata duraa tan salaata boodaa tan halkan keessaa tan guyyaa godhamtu akkasumas du'aayii yeroo ramadaana hiiktu godhattuu fi yeroo salaata boodaa godhattu kana qofa osoo hin taane kalaandarallee irraa ilaalatuu dandeessan azaanas ni qaba waan hin qabne hin qabu aappii ajaa'ibaati san bira darbee immoo maallaqallee irratti dalaguu dandeessan aappii kanarratti jechuudha doolaarallee irratti dalaguu dandeessan giiftii adda addaa of keessaa qaba mee aappii kana walumaan haa ilaallu hordoftoota fi kabajamtoota oksijiin Oromiyaa nagallee hin daganne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh warrin amantii muslima hundi keessan baga guutuu amataa isin deebisen isiniin jedha mee kallatti maan isin argisiisa pilaastorii keessan isentan pilaastorii kana namni dhabe hin jiru as keessan isentan aappii kana argatuu fi ani gaa aappii kana gadi buufadhee itti fayyadamaa jira kuno amma asirratti ni argitanii open naan jedha jechuudha baay'ee takka aappiin kun baay'ee waan nagammachiise keessaa aappii kana hin argine bakka kanarratti gadi tuttan kuno sarchii kanarratti jechuudha musliim munaa jettanii barreessitan jechuudha kuno ni argitanii hordoftoota kiyya sirritti ilaalaa isinitti akka mul'atutti isin barsiisaa jira musliim munaa bakka jedhu kanarratti akkana barreeffatanii sana booda gadi kana dhuftanii sarchii goosiftu mee an amma sarchiin goosisa kuno akkanatti naaf dhufa jechuudha isin immoo bakka kanatti maal isiniin jedha install isiniin jedha ani waan hin buufadhee jiruuf open naan jedhee jira mee amma banee haa seenu okay aappichi yeroo bannu beeksisa yeroo tokko beeksisa qaba kana eessa akkam goota beeksisni kana yeroo isin irra dhufe kiloos bakka jedhu kana tuttanii irraa balleessitu jechuudha eega akkuma isiniin jedhee kuno waa baay'eetu keessa jira akkuma beekamu gaa kuno yeroo ammaa kana du'aayii kuno kennaallee akkana huno jira Eid Mubarak jecha asirratti kuno sa'aatii salaata keessanii ishaa'ii makriba waan hunda asirraa qabachuudha kalaandarri isaa kuno asirra jira jechuudha iddoo jirtan asuma tuttanii lokeeshina biyya jirtanii duwwaa jijjiiruudha amma asirratti du'aayii jedha asirratti quraana otoo barsi ticheeriin yookaan ustaasni isin qaraasisin qara'uu jechuudha ofii keeti asirratti immoo askaara du'aayii jechuudha du'aayii salaata duraaf salaata boodaa jechuudha kun immoo asirratti kalaandara jechuudha asirratti tasbii lakkaa'uu jechuudha fakkeenyaaf subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar kan jedhamu san askaara godhuu jechuudha asirratti isiniif gala jedhee naman waa baay'ee as keessa jira jechuudha kuno asirrattis kanas waan hin jiru jechuudha kun immoo maqaa rabbii 99 baruu yoo feetanillee kuno asuma keessa jira jechuudha neem Allah jee keessa jira asirraa sirriitti baratuu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya kuno gaa asirratti ramadaan bara 2023 jedheeti asirratti fidee jechuudha kanaafu kuno gaa akkuma isiniin jedhe doolaarallee irratti dalaguu dandeettan kan isiniin jedhe suni kuno kana jechuudha doolaara akkamitti irratti dalaguu dandeenya gaafii keessan haa ta'u gara fuulduratti isin argisiisa doolaara bareechitanii akka ajaa'ibatti irratti dalagdan jechuudha siniifu itti fayyadama sirriitti isin gargaaraa jechuudha mee akkamitti quraana barsiisa yookaan ustaazaa malatti nu barsiisuu danda'a kan jettanii sammuu keessan keessatti gaafii ta'e hin rakkatina asuma dhuftan quraan bakka jedhu kanarratti kilii gootu yeroo tokko sana booda kuno akkanatti isiniif banama yeroo akkanatti isiniif baname asirratti kireet bakka jedhu kanarratti fakkeenyaaf yoo irratti gadi tuttanii
irratti barreeffatan jechuudha. Suuraa barbaadan harka keessaniin irratti barreeffatanii fidan. Asirratti suuraa jedha, asirratti immoo juuz jedha. Fakkeenyaaf suuraa barbaadan kun akkeessa jira jechuudha. Suuraan quraanaa guutuun isaa akkeessa jira. Quraana guutuudha jechuudha. Akkeessa jira, akkeessaa fudhattanii osoo irratti hin barreeffanne akkeessaa fudhattanii ofii keessanii baratuu dandeessan. Akkamitti akka fudhattanii barattan isin argisiisa. Walumaan ilaalla jechuudha. Osoo as keessaa hin bahin walumaan ilaalla. Mataa mataarran isinii tuquutti jira amma. Gubbaa kanarratti immoo Alkaaf kan bakka jedhu kanarratti amma kuni suuraadha isiniin jedheetiin jira. Juuzaa yoo qara'uu feetanillee bakka kunoo juuz jedhu kanarratti kilik gootanii sana booda kunoo akkanatti isiniif dhufa. Asirratti amma juuza tokkoffaa, juuza 22, juuza lammaffaa al-baqaraa jedha jalatti suuratul baqaraa juuza lammaffaa jechuudha. Akkanatti isiniif fide jechuudha. Juuza yoo qara'uu barbaadanillee mee amma fakkeenyaaf Faatiha tanarratti haa gadi haa tuqan amma al-Faatiha jettu tana juuza tokkoffaa isee sanarratti kilik haa godhu yeroo tokkoo fi sana booda kunoo akkanatti naa dhufa jechuudha. Obboleeyyan aappii ajaa'ibaati. Baay'ee takka kan nama gammachiisu, kan ufitti nama harkisu jechuudha. Mee ufuma isaatiin haa qara'u, ufuma amma irratti gattu kenni isin harkisa. Mee amma fakkeenyaaf bismillaahirrahmaanirrahiim bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof akkanatti gattuttu. Isiniif gala jedheen amanaa yeroo asirratti gattutan kunoo akkanatti isiniif fida jechuudha. Asirratti kooppii godhi jedha. Kooppii gootee bakka biraa keessatti illee qaraasifatu yookaan bakka barbaaddirra geessuu ni dandeessa. Okay, amma asirratti immoo sheer hiriyoota keetiif akka ati qooddu barbaada. Keerii qooddadha yeroo ramadaanaa kana. Asirratti immoo pileey bakka jedhu kanarratti yoo tuqtan ni taphataa jechuudha. Okay, ani amma pileey bakka jedhu kanarratti kilik godha. Inni edda nama walumaan. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kunoo akkuma argaa jirtan waan ajaa'ibaati. Ufumaan isin barsiisa jechuudha. Mee kan itti aanullee fakkeenyaaf asirratti wanti isinii himuu barbaadu jecha tokkicha gizee 10 irra deebi'ee isin barsiisa yoo barbaadan gizee matak gizee lama jechuudha. Fakkeenyaaf nama hedduu kan dafee waa hin qabanne jira. Nama sadillee baay'ee gargaara jechuudha. Ufuma isaatiin irra deebi'ee jecha tokkicha san irra deebi'ee mee amma fakkeenyaaf asirratti kunoo kan si qaraasisutti jiru sun qalama kunoo qayyareeti qalama isaa akkanatti magariisa godheeti kan jalatti immoo daalacha diimessee isin argisiisa jechuudha. Isin qaraasisaa jiru kanunoo akkanatti magarraa'ee jiru kana jechuudha. Mee amma kan itti aanu bismillaahirrahmaanirrahiim itti ka'aanu alhamdulillaahi rabbil aalamiin kan jedhu kanarratti kilik gootu. Mee fakkeenyaaf yeroo tokkoof quba keessaniin hoggaa tuttan inni nuuni qara'aa jechuudha. Mee amma irratti kilik godha. Sana booda gubbaa kana ol deebitanii pileey bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Kunoo amma ni eegala. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wow. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah. Wow. Baay'ee takka nama gammachiisa. Dhugaa Rabbii dhugaa dubbatuuf aappiin kun baay'ee nama gammachiisa. Barsiisaa yookaan ustaaza isiniin barbaachisu amma booda mana keessan keessa teessanii baasii tokko malee mana keessan keessa teessanii bilaasha baratuu dandeessan jechuudha. Quraana namni quraana baratuu niyyaa qabdan aappii kana buufadhaa itti fayyadama. Mee amma maal waan biraa waan qabu gara duuba deebinee walumaan ilaalla. Dhiifama. Yeroo tokko beeksisa isinirra fidaa beeksisa X gootaniituma irra darbitanii jechuudha. Mee amma asirratti kun amma juuza jennee jira. Suuraa isaa kanarratti haa deebinu. Suuraa kanarratti yoo deebine amma asirratti suuratul amma karreef achirratti ilaallee Faatihaadha. Amma asirratti gadi buunee suuratul baqaraa kana irratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda kun akkanatti isinii baasa. Obboleeyyan aappii ajaa'ibaati bifa addaatiin qulqullina ol aanaadhaan jechuudha barreeffamee asirra kaamee dhufee jechuudha. Kanaafuu
itti fayyadamuu hin dagatina. Ustaaza na barsiise jechuuf karaa dheeraa deemee namni barataa ture jechuudha. Amma immoo mana keessan keessa teessanii teekinooloojii ammayyaatti fayyadamtanii baratuun danda'amee jira jechuudha. Mee amma asirratti kunoo bismillahirrahmanirrahiim kajoo kana irratti kilik godhaa isin argisiisa jechuudha. Amma asirratti yeroo isin kilik gootan fakkeenya barreeffama sanarratti yeroo kilik gootan gadi darbitaniituma bakka kanarratti kunoo mallattoo tana bantan jechuudha yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda kunoo akkanatti suuratul baqaraa gubbaa kanatti isin jedha play bakka jedhu kanarratti kilik gootu isin. Sana booda ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Tole egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kunoo akkanatti isin qaraasa jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin dhugaa aappiin kun baay'ee takka na gammachiise. Waan akka aappii kana na gammachiise hin qabu jechuudha. Aappii kanarraa wanni na gammachiise keessaa jechuudha waan tokko qulqullina ol aanaadhaan waan silaan ilmi namaa irraa barbaadu hundaa'u guuttatee jechuudha asirra kaa'amee jechuudha. Qulqullina ol aanaa barruun isaa bifa ajaa'ibaatiin mul'atti. Fakkeenyaaf ustaaza yookaan barsiisaa isin qaraasisu kana sagalee isaa kana yoo jijjiirrattu feetanillee kunoo bakka kana dhuftaniituma ishee tana bakka amma suuraa irratti argitan suuraa namaa irratti argitan kanarratti kilik gootaniituma sana booda abbaa barbaadan jechuudha irraa jijjiirrattan jechuudha sagalee isaa jechuudha. Mee gar duubatti deebina ammallee amma bakka home jedhu kanarratti haa deebinu mana isaa guutuu manaa keessatti haa deebinu. Mee fakkeenyaaf yeroo akkanatti as keessatti deebinee kunoo waa baay'ee akkeessa argattu waa baay'eetu akkeessa jira. Kana amma fakkeenyaaf zikriillee yoo feetan qiblaallee bakka jirtanirraa qiblaan eessa nurraa jiraa jettanii kan rakkattanillee waan tokko rakkina tokko maleetti jechuudha. Qiblaan eessa akka ta'e hundumaa baruu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo tokko dhattanii yoo qiblaa wallaaltan aappii kanarratti yeroo tokkoof akkanatti kilik gootanii lookeshiina bakka jirtanii ufiinuu inni irratti galchaa jechuudha. Yookaan yeroo inni irratti galchee isin iddooma jirtan san ani amma kiyya kunoo asirratti ani amma lookeshiina kiyya cufaa jira jechuudha. Sababa saniif asirratti kunoo akkana naan jedhaa jira. Cufaadha jechuudha. Ani amma lookeshiinni kiyya lookeshiinuma keessan duwwaa banaa gootanii qiblaa ufiin irra isiniif kaaya jechuudha. Saniifuu akkasitti qiblaallee ilaallatuu dandeessaniin isiniin jedha. Asirratti kunoo bakka kanarratti illee tasbii akkuma reefuun isiniin jedhisanii asirratti immoo du'aa ajaa'ibaatu of keessaa qaba. Aappiin kun waan isin gammachiisurra afaan lama barreeffamee jira. Afaan barbaadaniin afaan lama osoo hin taane afaan amma keenya kan nu beeknu afaanuma Ingiliffaatii fi afaan Arabiitii yoo ta'e kanaan ala afaan biraatiin barraa'ee kan jiru afaan biyya keenya osoo hin ta'in afaan ummata naannoo biraatiin barreeffame jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti mee yoo gattuqne kun amma maali hadiisa jechuudha. Hadiisni guutuun akkeessa jira jechuudha. Hadiisa kunoo as keessaa tuttanii hadiisa abbaa barbaaddanii asirraa dubbisuu dandeessan jechuudha. Ingiliffaalleen barraa'ee jira. Arabiffaalleen barraa'ee jira. Akkasitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Du'aayii bakka jiru kanarratti illee kunoo du'aayiin hundinuu akkeessa jirti jechuudha. Ingiliffaanis jira, Arabiffaanis jira jechuudha. Akkasitti irraa baratuu dandeessaniin isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa eegaa akka isin gammachiisu abdiin qaba viidiyoon har'aa kuni. Kanaafuu isinilleen obboleeyyan Oksijiin Oromiyaa mana Oksijiin Oromiyaatiif haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib godhuudhaan mallattoo notifikashinii irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Yoo isiniif galuu baate komentii jalatti naaf barreessaa. Aappii kanammoo bakki isin argattan kallattimaan telegiraama kana keessa dhuftanii jechuudha. Bakka telegiraamaa kanarra dhuftanii kunoo asitti gubbaa kanarratti jechuudha. Oksijiin Oromiyaa jettanii barreessitanii ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo ishee as jechuudha. Chaanaalli kiyya kunoo ishee tana
Profile illeen kana asirra kilik gootanii aappii as jala buufatuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan isiniin galle gama telegiraamitti gaafadhaa gaafiin isiniin jedha. Guyyaa gaarii qabaadhaa.